السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن فيا جرتني نجا كيسني بحدها كابا كبا بكم جرتنيت أمني أرمو نجا كيسني فيا كيسني أكم جرتن على مني سعانا من كيسن اسم نجا نجا جرتني نجا جرا الحمد لله قلت ربي والله بايتكو قبصون أمة أرمو فول درت دي مجرى قبصون وبولين فول درت دي مجرى حالا بايتكو كان مغمچي سودا gammachu caalu gonfachutti jirra gammachuun keenya ammallee nuuf kenna oluma kaammootuyyu warra soddaatii fi kabiltsiginnaa gammachuun hin jiru maaliif jennaan yeroo ammaa kanatti yeroo waboon waraana haaraya akka ajaa'ibaatti ka argitee dhiitee kufaa miti liyyu hayliin isaanii deebisuu hin dandeenye ka kumaandi poostiin ofirraa deebisuu hin dandeenye ka ajaa'ibaa jechuudha ka agartee ijaayyoo arge dhiitee kufaan kararraa jalaa goru jechuudha ka odoo inni qawweetti hin dhukaasin liyyu haylii fi kumaandi poostiin mootummaa biltsiginnaa jechuudha harka itti kennatu haala nama gammachiisuun haala ajaa'ibaatiin eebbifamee gadi bahee jira jechuudha. Inni biraan mootuyyuu liyyu hayliin Oromoo yookiin waboon handhuura Oromiyaa akka taate Finfinnee kallattii maraanuyyuu dhuunfachuutti jira. Yeroo dhiyootti dhuunfata. Kanaafuyyuu mootuyyuu ummanni Oromoo abdii irraa hin kutatina. Galgalaa fi ganamas guyyaa kam Dr. Abiy odo hin taane Dr. Marroo Dirribaa yoom achi seenaa caqasa. Amma kam caqafnaa waraanni bilisummaa Oromoo yoom Oromiyaa liyyu haylii tahee yuunifoormii haaraan gadi nuuf bahaa eegu jirra malee yoom biltsiginnaan achi keessaa baatii miti. Biltsiginnaan faca'utti jirti. Hin facaatis. Faca'uu isii maalirraa argine? Qonnaan bulaa lafa ofii qotatu gadi waamanii maqaa haaraa waraana ofii fixanii jechuudha. Waraana isaanii waraana biltsiginnaa liyyu hayliin Tigraay fixee jira. 40,000, 20,000, 30,000, 50,000 ka isaan achitti ergan gadi hin deebi'u. Marti kun harka kennata. Kun immootiyyuu laamshaheetii kufee gararraa ciisa. Kun immootiyyuu dhumee allaattiin nyaachuutti jirti. Amma liyyu hayliin biyya san to'achuu danda'u waraana bilisummaa Oromoo waboodha. Waboon gaachana ummata Oromoo qofa osoo hin taane gaachana biyyattii Itoophiyaa jedhamtuu sanii tayuuf deema. Ka itti aanu waan baay'ee tokko nama gammachiisu. Yeroo ammaa kana artistoonni keenyallee warra garaaf bitamu callaa miti amma. Warri garaaf bitamu akkuma ta'utti ta'ee warri sabaaf bitame jechuudha. Akka ajaa'ibaatti kilippii ajaa'ibaatiin ka akkam nama hawwatu ka ergaa gurguddaas of keessaa qabu ka baay'ee tokko nama jaalachiisu ka laalanii ammallee mootiyyuu hin hifanne qabsaa'aa ajaa'ibaattu haaraatti gadi bayaa jira jechuudha. Waan nama ajaa'ibu ka garaaf bitame achi kennetti ka sabaaf bitame ufitti dhiheessaa jira jechuudha. Kanaafuyyuu artistii kabajamaa fi jaalatamaa Yoosan baay'ee tokko galatoomii jennaan. Baay'ee tokko namatti tolanii artistoonni yeroo ammaa jechuudha. Artistoonni sabaaf qabsaayan
haala haaraatiin baay'ee tokko kan nama gammachiisuun saba Oromoo aartiin warra garaaf bitame qofaa miti lakki nuti warra saba qabsooni ni jirra. Warra garaaf qabsaa'u miti nu warra sabaaf qabsaa'u. Warra diina waliin hojjetu miti nu warra ummata Oromoo waliin jiru. Kanaafuu warri diinaaf qabsaa'u warri saba Oromoo irratti qabsaa'u nu himiti. Kanaafuu warri garaaf bitame jiruu garmaaf dalagaa amma nu sabaaf dalagutti jirra jedhanii ragaa ba'uu jiru. Lammachi harree yoo baatu tolaa, lammachi namaa yoo lolu tolaa jedhan. Ergaa baay'ee cimtuu fi yoo ka beektu taate, yoo ka yaaddu taate isiniif dhaamamee jira. Lammachi harree yoo baatu tola. Warri lammachi harree taatetiin ba'aansi tolu warra akka Shimallis Abdiisaa fa'a. Isiniif galee warra yoo baatu tolu jechuudha. Pirezidaantii naannoo Oromiyaa jedheetiin achi ta'a. Immoo bilisiginnaa baatee ta'a jechuudha. Ka biraan jiru warri bilisiginnaa ammaan tana baatee taa'aa jiru isaa fi ka naannoo Amaaraa qofa. Naannoon Amaaraa jala jigu jirti. Ka bilisiginnaa baatee taa'aa jiru isa jechuudha. Naannoo Oromiyaa qofa. Naannoon biraa isaaba keessa hin jirtu. Naannoleen biraa fakkeenyaaf Benishaangul Gumuuzin fudhadha. Lola itti qajeelee jira. Naannoo Somaalee isiniyyuu mootummaan dhufe abbaa isiiti. Mootummaan masaara mootummaa seene ka fedheyyuu haa ta'u abbaa isiiti. Biyya marattu kanuma garaagarummaa hin qabu.
himmu ka biltsiginnaa baatee taa'aa jiru eenyu lammacha harree ka yoo baatu tolu OPDO lammachi namaa gumaan qabsoytota biltsiginnaan dhiiga qabsoytota qaqqaalii jiisitee odoo hin baane in hafu jechuudha. Guutumaan guututti gumaan bahuu qaba yeroo ammaa kana keessa jechuudha. Yoo amma hin baanes gumaan qabsoytota yoomuu bahuu hin danda'u. Amma taraan jechuudha. Taraa kana keessa waan hedduu tapha hedduutu taphatamaa jira. Taphoota ammaan tana taphatamaa jiran keessa hedduu jechuudha. Sabboontonni warri yoo lolu tolu jechuudha. Lammachi namaa kan yoo lolu tolu waboo. Ammaan tana yeroon itti gumaan qabsoytotaa bahamaa jirus amma ta'uun dhahamamee jira jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Baay'ee tokko waan nama ajaa'ibuudha. Wallahi yoo san geetaahuun baay'ee tokko galatuumi jennaani ammas hirmaannaan artummaa keetii cimee itti haafufu galatuumi jennaani sabboonaa ilma oromtichaa nuuf jiraadhu jennaani baay'ee tokko si galatoonfannaa dhaamsa babbareeda dhaamsa cimaa fiddee dhiyaadhu jennaani keekii yaalleen kanaa Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. No. Artiin bara kanaa gadi bayan baay'isee waan nama gammachiisuu fi waan saba Oromoo boonsu qabsoo caalu karaa aartitiin hojjechaa jirtanii ammas baay'ee tokko hirmaannaan keessan itti hafuufu sabni isin duuba jira rakkattanis hidhamtanis baraa fi furguggee mataa gadi qabataniiti jala dabru jedhanii qabsoon keessan qabsoo baay'ee tokko nama boonsu aartii Oromoo jechuudha. Maashaallah jennee jirra. Sirba jedhanii olii gadi fiiguu qofa osoo hin taane qabsoo karaa aartitiin baay'ee tokko kan nama gammachiisu dalagaa jiran artistoonni Oromoo jechuudha. Akka addunyaatitti aartiin qabsoo irratti xiyyeeffatee qabsaayaa jiru qabsoo Oromooti jechuudha. Baay'ee tokko isin galatoonfanna nuuf jiraadhaa jenna. Nuuf jiraadhaa keekiyyaanis kana baay'ee tokko namatti tolan.
Dhaamsi asittis dhaamsa ajaa'ibaatu jira. Dhaamsi ajaa'ibaa, dhaamsi guddaan jiru. Madoo qabna sirna mootii jedhan. Maaliif? Sirna mootii Dr. Abiy guyyaa inni Harargee dhaqee ummata sobuuf achitti salphate san maal jedhee? Haati tiyya mootii taatanaan jedhee naan jedheetu ummata sobee ture. Mootii jedhanii ka biyya keenyatti durirraa ummata keenya gabroonfataa yeroo san yeroo dukkana keessa ummanni Oromoo turetti jechuudha. Yeroo barumsa ummata keenya dhoorkanii maqaa irraa jijjiiraa turan sanitti ummata keenya dararaa akka ture sirna mootiiti jechuudha. Sirni mootii suni ummata Oromoo harka irraa cire, harma irraa cire, maqaa irraa jijjiire jechuudha. Guutuun guututti akka ummanni Oromoo uf hin beekne akka wallaalaa tahee doofummaatti hafu godhe jechuudha. Sirni mootii suni jechuudha. Kunis yaalee jira garuu hin taane fi karatti hafee jira, citee jira jechuudha. Yaada baay'ee tokko baay'ee namatti tolu jechuudha. Asittis dubbii qawweematu hiikaa jedha. Qabsoon uummanni Oromoo dur irraa qabsaa'aa ittiin ture qabsoo karaa nagaa ture. Mootummoota dabran hunda irratti jechuudha. Qabsoo karaa nagaa ture. Karaa nagayaatiin hiriira harka qullaa bayanii karaa cufanii mootummoota hedduu kadhataa turan jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaa wayyaanee ka Afrikaa guutuun sodaataa turte san jechuudha. Ummanni Oromoo karaa cufuudhaanii fi dhakaan hiriira bahuun, harka qullaa hiriira bahuun qeerroowwan qaqqaalii hisaaba hin qabne jechuudha. Itti kafalaniiti dhiiga hedduu itti dhangalaasaniiti dhagaan jechuudha. Qeerroo fi qarreen ummata Oromoo ofirraa geggeessan karaa nagayaatiin. Kun immoo akkuma dhufeen qabsooytota qaqqaalii jechuudha. Sabboontota keessaa ajjeesuu eegalee warra isa mormuu argitee paartiilee mormitoota ugguruu eegalee akkasuma warra mootiyyuu aangotti isa fidee barcumaa gubbaa isa kaa'e mootiyyuu hidhee mana hidhaa keessa kaa'ee mana hidhaa keessatti ilaalaa jira jechuudha. Kanaafi qabsoon yeroo ammaa kun mootiyyuu qabsoo karaa nagayaa tahuu hin danda'u. Qabsoon amma qabsoo qawweeti jechuudha. Maaliif mootummaan qawwee waan eegaleef jechuudha. Qawween afaan qawweetiin ummata Oromoo bulchuu waan eegaleef ummanni Oromoollee qabsoo isaa jijjiire karaa qawweetti jijjiire jechuudha. Kana. Asitti illee biyyi takka biyya tahuuf dirqama mootummaan callaan jiraachuu hin barbaachisu. Maaliif biyyi tokko biyya tayuuf mootummaan tokko mootummaa tahee biyya takka bulchuuf nama ittiin mari'atu qabaachuu qaba. Hayyoota biyyattii jechuudha. Biyyi tamu hayyuu mataa ofii qabdi. Ummanni Oromoollee hayyoota
kumatamaan qaba. Biyyi Itoophiyaa jedhamtus akka guutuu biyyattii saniititti hayyoota ni qabdi. Hayyoonni biyya sanii mootiyyuu guutuun isii hidhaa jira. Warri amma biyya san keessa deemee biyya san diigaa jiru kun martuu iyyuu hayyoota odoo hin taane harroota jechuudha. Hayyoonni warra mana hidhaa jiru sani warri silaa yeroo ammaa kanatti mootummaan kun ittiin mari'atee haala yeroo irratti jijjiirama biyyattii sanitti fiduu barbaachisu mana hidhaa jiranii jechuudha. Dogongorri mootummaan kun yeroo jalqabaa argate odoo inni balleessaa tokkollee hin dalagin jechuudha. Badiin inni awwala dalage warra silaa ittiin mari'atu dhiiseeti warra isarratti mari'atu. Warra isa boolla keessa kaa'uu barbaadu jechuudha. Fidee warra akka Mr. Daniel Kibrat Sanfaa jechuudha. Hattoota fidee of bira kaa'udha jechuudha. Sun immoo tuyyuu diina uummata Oromoo diina biyyattii sanii waan ta'aniif mootummaan kun inni nu beekumsa waan hin qabneef jechuudha. Boolla keessa kaa'an jechuudha. Waliin amma boolla keessa dhidhiitatutti jiran. Boolla keessa waliin dhidhiitatutti jiran jechuudha. Hantuuta bishaan keessa bu'e ta'aniiti achi keessa warwaataa jiran. Baay'ee tokko galatoomii kiyyaa akkasitti baay'ee artistoonni Oromoo baay'ee tokko yaada ciccimaa yaada argitan irraa haasa'anii xumuruu hin dandeenye waan baay'ee tokko nama gammachiisuu fi waan baay'ee tokko qabsoo irratti nama kakaasu baasaniitiin hin sirbaa jiran jechuudha. Hirmaannaa keessan taafufu jabaadhaa. Uummanni Oromoo isin waliin jira. Uummanni guutuun biyyattii sanii isin waliin jirti jechuudha. Kanaafuyyuu biyya hedduu sabni hedduu qabsoo uummata Oromootirraa baratee akka biyya ofiitiif qabsaa'u akka saba ofiitiif qabsaa'u gootanii jirtan jechuudha. Maaliif biyya hedduu yoo kalaallu taate artistoonni hedduu warri garii wanni isaan sirban waa'ee jaalalaa maal waan kana malee hin jiru jechuudha. Artistoonni keenya hedduun isaanii wanti isaan sirban waa'ee saba isaanii, waa'ee biyya isaanii, waa'ee amma dhufuu fi ka argitee dabree fi ka amma keessa jiru jechuudha. Sadan wal qabsiisanii diniin sirbaa jiran jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Baay'ee tokko waan namatti tolu dalagaa jiranii artistoonni Oromoo jechuudha. Warri sabaaf qabsaa'e artistoota jennu hedduu miti maraa miti. Warri argitanii ammallee mootiyyuu argitee garaaf qabsaa'e hedduu jira ka argitee uummata isaati irratti bitamee diina wajjin hojjetaa jirullee ka argitee qabsoo sabboontota artistoota sabboontota irratti illee hojjechuuf taa'ullee hedduutu jira. Kanaafi warri argitee nu galatoonfannu uummanni Oromoo galatoonfatu biyyattiin suni galatoonfachuu qabdu warra dhaamsa gaggaarii ammaan tana haala biyyattiin tuni keessa jirtu kana biyya daaqaa jirtu biyya ammaan tana kufteetiin ikonomii fi argitee diinagdeen isii du'ee jiru tana irratti dhaamsa dabarsaa fi jirtu jechuudha. Artistoonni akkasii baay'ee tokko waan gara nama nyaatu dalagu jirtanii baay'ee isin galatoonfanna. Nuuf jiraadhaa umrii nuuf dheeradhaa isiniin jenna. Warri mootiyyuu diina taatanii saba keessan irratti hojjetaa jirtan takka rabbi isin haa qajeelchu takka mootiyyuu uummata Oromoo keessa rabbi isin haa baasu isiniin jenna. Kanuma dhaamsi kiyya jechuudha. Kan itti aanu hin mootiyyuu waa'ee qabsoo uummata Oromoo karaa kallattii wabootiin jechuudha. Waboon Finfinnee seenee eega jedhee dabarsee bubbulee jira. Immoo qabatamaan wanni jirullee baay'ee tokko nama gammachiisa. Qabsoon ammaan tanaa biltsiginnaan fi akkasumas mootiyyuu warri karaa mootummaatii fi karaa argitee mootummaa naannoo Amaaraatti illee sodaa guddaa qaban waborraa jechuudha. Amma Tigraay naannoo Amaaraa fudhattee jirti. Wallo Dasee naannoo Walloo guututti qabachuuf ammaan tana
marsitee jirti jechuudha. Walloon qabatte taanaan immoo tuyyuu uummanni warri Finfinnee jechuudha hollachuutti jiran odoo isaan Amaara Tigraayin ofirraa dhoorgine jedhaniitiin hin hollataa jiranu waboon Finfinnee seenee jira jechuu jira. Akkam ta'ure ni hordofna. Biltsiginnaa yeroon geessee yeroon amma nagaatti jettee biyyattii san keessaa baatu yeroon naannoo Oromiyaallee darsa isii guurattee Oromiyaa keessaa baatu yeroon geessee jedhee jira jechuudha. Galatoomii jennaani baay'ee tokko keekiyyaadhaan jechuudha. Artiin immoo tuyyuu karaa saaqee qabsooyitoonni hedduu artistoonni hedduu akka gadi bayan godhe jechuudha. Ka baay'ee tokko namatti tolu Galaanaa Gaaromsaati. Galaanaan Gaaromsaa artii balbala bana jechuudha. Qabsoo eega Hacaaluuti as jechuudha. Hacaalu as balbala banee uummata Oromoo akka mataa ol qabateetiin haasa'u ka taasise dhugaa jirtullee ka baase Galaanaa Gaaromsaati. Maal jedhee eega Hacaaluu lubbuun tiyya homaa miti lubbuun tiyya marartu maaliifi qabsaayaa dhugaa ka tahe qabsaayaa mirga namoomaa ka tahe Hacaaluu hundeessatu nyaattanii jirtan waan taheef ani lubbuun tiyya homaa keessa hin jirtu. Kanaafuyyuu ani saba Oromoo irraa adda bahee hin jiraadhu. Warri Hacaaluu nyaattan 10 isin gorsee jira. Amma mootuyyuu isin gorsuun kiyya mootuyyuu sodaa isinitti fakkaatee ani isin sossobee isin waliin jiraachuu hin dadhe irra uummata Oromootitti dhugaa jirtu himee uummata kiyya waliin jiraachuu wayya jedhee dhugaa jirtu baasee jechuudha. Gadaafi dhugaadha kallachi keenya. Gadaafi dhugaadha kallachi keenya. Dibuufi safuudha kabajni keenya. Dibuufi kabajni keenya. Gadaa malee faarsiin ugado. Lubaan bullaa hin qabnu mado. Nangalaan jedhu namni osoo hin geenye balaan argatu namni baloon beekne. Nyaartullee hinna ugonka dhugaa irraa. Maltona dorka eessatti kufee namni dhugaa fuudhe galgala. Dhugaa irraa maaltona dorga jedhe dhuguma mootiyyuu dhugaa irraa wanni nama dorgu yoo rabbii tokkicha taate malee wanni tokko bakka biraa hin jiru jechuudha. Namni dhugaaf duule mootiyyuu eessatti kufee jechuulleen dubbii sirriiti dubbii haqeeti baay'ee tokko waan namatti tolu. Maaliif dhugaa yoo dubbatte mootummaa amma addunyaa irra kanarra jiru dhugaadha sirriidha. Dhugaa yoo ka dubbatu taate isaan biratti hin toltu maaliifi karaa sharriitii irratti ijaarame waan ta'aniif karaa sobaatiin waan ijaaramaniif jechuudha. Immoo dhugaan hin qalatti malee hin cittu akkuma jedhame san dhugaa irratti yoo duulte oma takkaayyuu hin taatu jechuudha. Akkasi dhugaan Hacaalullee akkasitti baate. Namni sobaa baduule. Madina nani fugu gitti dabse obsi danga darbu kaba arkiboku kabe bodes numa kaba natusi bata situ obdadada obsu
fi dhoksu koda bumasete dhoksu fi dhoksu koda bumasete ni beekti garaan kosa kana go baay'ee tokko waan nama ajaa'ibsiisu keessaa jechuudha. Dhoksuu fi gorsuu kiyya daba seetee jedheen mootummaa kana yeroo hedduu gorsee dhoysee fiillee jechuudha, obseellee jechuudha. Baay'ee tokko irraa eegee dhugaan gadi bahuu diddee jechuudha. Waa'ee dhimma Haacaaluu irratti kabahe baay'inaan sirbi kun jechuudha. Gara galchanii mootuyyuu sabboontota hidhuu guyyaa saniiti irratti jechuudha. Obsee, dhoksee, gorsee dadhabee karaa kana sadaniin jechuudha. Eegas mootuyyuu kudhan dhoksee 10 gorsee jedhe. Maraanuyyuu dadhabee itti cabse jechuudha. Baay'ee tokko waan das nama jedhu waan baay'ee tokko garaa nama nyaatudhaallee jechuudha. Kanaafuyyuu mootummaan kun gorsanis dhoksaniifis mootummaa beekuu danda'uu miti jechuudha. Maaliif mootummaa wallaalummaan ijaaramte jechuudha. Mootummaa wallaalummaan ijaaramee wanta akka beekumsa waan hin qabneef obsuunis gorsuunis hin taatuuf jechuudha. Maaliif qabsoon mootummaa kanaaf taatu qabsoo amma karaa qeerroo fi qarreen yookiin waboon irra jiru kana jechuudha. Kanaafuyyuu waboo gaachana saba Oromoo Finfinnee nagayaan seeni jennaan.